Shamaa jaalatamtoota keenya odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa qabanneen hanga xumura qophichaatti nu waliin ta'aa kabajaan isin gaafanna. Hooggantoonni zoonii giddugalaa haalli jiruu humna keenya olii nutti ta'ee jira jechuun watwaataa jiru. Akka jaalabdiin jedhutti marroon qabsoo saamichaa fi hannaa furmaata godhachaa jira jechuun dubbateera. Zoonii giddugalaa hannaa fi saamicha gaggeessaa turan jechuun maqaa balleessiin irratti gaggeesse jechuunis komii kaasanii jiru. Garuu amma haalli marroon adeemsisaa jiru hidhattoota isaa gara shawaatti erguun akka saamicha gaggeessan bobbaasuusaa oduun keessoo baatii dhaga'amteetti. Gochi marroon nurratti adeemsisaa jiru uummaticha biratti fudhatama nu dhabsiiseera jechuunis jaalabdiin dubbachuu maddi odeeffannoo keenyaa ifoomseera. Jaal Gammachuu Abbooyyee dubbii walitti darbatamaa jiru kuni diigumsaaf nu saaxileera jechuunis dubbatee jira. Gochi marroon uumaa jiru garicha biratti muffii jabaa uumeera jechuunis dubbataniiru. Haala ammaa irratti Jaal Gammachuu Abbooyyee haasaa taasisaniin marroon akka hidhattoonni keenya karaa nagaa galan nu jalaa taasiseera jechuunis haasaa taasisaniin keessoo garichaadha dubbiin miliqxee baateetti. Odeeffannoo biroon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aangoo fudhatanii guyyaa jalqabaa ajaja Ameerikaa dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatu taasisuu mallatteessaniiru. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa 47ffaa ta'uun kakuu raawwachuunis kan yaadatamudha. Waayit Haawus seenanii osoo guyyaa tokko hin guutiin ajaja addunyaa rifaassan hedduu dabarsaa jiraachuus odeeffannee jirra. Egaa dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota keenya qophii keenya asumaan gulumnaa turtii gaarii qabaadhaa galatooma. Thank you.